Hordoftootaa fi kabajamtoota caalii miidiyaa akkam turtan akkam sa'aatii kana geechanii nagaa jirtu. Hangaama kootiin nagaa koon jira galanni waaqayyoof haa ta'u nageenyi na bira jiru simbiras akka jiraatu abdiin qaba. Akkam jirtu har'a maalan hojjedha seetanii lahaamtan nuurii jedhama foon lafa keessa awwaalamu jechuudha. Shunkurtiin qophaa'ee asitti kunoota mariin bilchaatee jira. Asitti mooyyitii foon dhiquudhaaf qorraa waan ta'eef bishaan keessa galcheen ture amma mooyyitii dhiquudhaaf ho'ee jira. Isiniin jedhaa hordoftoota koo laayikii sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa sheerinaaf godhaa yuutuubii kiyya. Kanaaf kun foon asitti qophaa'ee jiran isiniin jedhaa. Kana fakkaataa foonichi kiyya. Amma baasuufani keessaa baqqaa bishaan amma aayisiin isaa irraa badee jechuudha waan ta'eef qorraan isaa gadhiisee jira. Amma kunoo baasee sitti qopheessee soogidda qopheesseera. Soogidda itti naqaa gubbaa isaatirraa firfirsa jechuudha. Saganaa danda'ame itti naqaa mankaa furishaan sitti gochuun nan danda'a. Fooni kun hunduu garuu kan hoolaa lamaa isinitti fakkaateen hooluma tokko waan ta'eef ra'ee tokko hoolaa miti. Tumaalicha ra'eeti jechuudha. Kanaaf asitti soogidda lamaan isaatirratti naqeen jira. Itti aansee ammoo hirdiidha jechuudha. Hirdiidhaan hirdii fi soogiddaa sukkumna jechuudha. Lamaan onnoo isaa akka inni dhiigni isaa fi yookiin fooliin isaa irraa badu firiijii keessa ture waan ta'eef asitti kunoo hirdiin qophaa'ee jira. Hirdiidha sukkumuudhaafani. Itti naqe kunoo asitti amarra argan firfirsee raawwadhee booda fooliin isaa akka irraa baduu fi firiijii keessa waan ture fooliin isaa das naman jedhu. Kanaafiyyuu soogiddaa fi sukkumamee daqiiqaa 20 akkas turuu qaba erga sukkumamee booda jechuudha. Erga soogiddaa fi hirdiidha sukkumee booda daqiiqaa 20 nan tursiisa. Sukkumee erga hin geechise. Ammoo sukkumuu jalqabeera soogiddichaa fi hirdichaa. Isiniin jedhaa hanga dhumaatti na faana turaan isiniin jedhaa sumaan. Kun akkanatti sukkumee tanan. Ogaa waaqayyo baay'ee namatti tola. Shittaan hin dhageechisu waan ta'eef. Firiijii keessa waan ture foonas biyya kana foolii qaba yoo firiijii keessa ture hiikee waliin tura waan ta'eef. Akkuma qalamee dhufetti firiijii gala waan ta'eef foolii godhata yeroo achi keessaa baastan garuu yeroo saniif qorraadha yeroo bishaan keessa seenee raawwate foolii godhata. Kanaafiyyuu asitti soogiddaa fi hirdiidhaan sukkuman jiran isiniin jedhaa. Sukkumee gimmaasha sukkumee jecha. Asitti sukkumee tan jira sukkumee daraddara. Kanaaf kana fakkaatan isiniin jedha hordoftoota koo. Garuu baay'ee nama dadhabsiisa dhugaa waaqa. Amma gimmaasha isa saanii tokko sukkumee fixeera amma hirdiidhaan amma saanii tokko naaf jechuudha. Isa saanii lammaffaatti darbuudhaafani.
baay'ee nama dadhabsiisa dhugaa waaqayyoon foon isaanii boolloo keessa awwaalan qorratte. Hojiin isaa qal'aa hin ulfaatu waa hedduu miichaa isaatirraa jalqabee hanga dhuma isaatitti baay'eetu ulfaata. Asitti kun firdii bakka irraa gadi namatti fudhatanan itti sukkuma akka itti baay'ate irraa qannasa jechuudha. Asitti immoo erga asfoo sukkuumee raawwadhee qimamiiwwan qopheeffachuudhaaf kan itti godhamu asitti shunkurtii adiin daakkamee asitti soogiddaa qopheessee hin jira. Asitti immoo qandoo barbarreen qophaa'e. Amma qandoo barbarreetti qopheechuufan isin hin jira. Maankaa haga 3 fi 4 gochuun nan danda'a. Maaliif yeroo bilchaate hin jiru jechuudha barbarreen. Asitti immoo barbarree daakkama. Barbarree daakkamaadha kun. Kun immoo baharaatii ifooniti jechuudha. Alameer jedhama garuu siiliikoonii waliin bitama. Isa kana mulumaan itti naqa jechuudha qimamicha kana. Gimmaasha isaa jechuudha. Asitti immoo baharaat alameer noormaaniidha. Isa wantuma hundaanuu hojjechuu hin dandeessan nyaata hundaan. Jangan mau mangka sedih juga dirasatti godhan ta'e fakkaatan baay'een asitti immoo dambalala daakkamaa jechuudha. Dambalala daakkamaa shittaa isaati. Kun immoo barbarree zaalaa xiqqoo tumameetu jechuudha. Zaalaa tumame malee hin daakamne isiniin jedha. Isa kana yeroo bilchaate siruma fooliin barbarree keessa nama singuu soma tokko sin jiru jedhama garuu ani soogidda kana immoo muluma isaataan itti godhee waan qate immoo tokko gimmaasha asitti gochuu nan danda'a. Asitti garuu muluma naannoo itti naqee ishii tana xiraafii ishii tana soo hin qatte deebiseen itti godha jechuudha. Amma kun hunduu qophaa'ee waliin makamee jira. Waliin adda ballaqnee booda kanatti qopheessina jechuudha buna wayii. Qophaa'ee amma shunkurtichis innis asitti immoo taamariin daakkame kan duratti affeelame tumamee jira jechuudha. Amma asitti tumeen jira qimamiiwwan itti makuudhaaf. Waliin makuuf kun qimamicha kiyya muluu isaatti naqa. Amma immoo shunkurtii sana booda waliin amma jechuudha. Qimamiis hunduma isaatu waliin adda ballaqaa
harka kootiin sukkuma jechuudha. Maaliif akka tamariin isaa sirriitti bututuuf. Tamarichi akka qimamiidhaan wal fakkaatuuf harkaan sukkuma jechuudha sanitti. Harka tokkoon sukkume garuu lachi sukkumuun qaba kan harka tokkoon kaameraa qabee waan hin jiruuf kanatti harka tokko sukkume malee harka lamaan sukkuma jechuudha akka inni bututu. Naaf sukkuma amma geechisee jira. Sukkumamee asitti kunoo yeroo nama wajjin baay'atu amma kaa'e. Asitti tamariin qophaa'ee kan sukkumame qimamiidhaan asitti qixaleen zaafuma tamariiti jechuudha. Inni kun baallee asitti muramee jiru. Zaafii tamarii irraa muramu asitti kunoo foon qophaa'etti dibaa ooleen makna jechuudha. Foonidhaan dibna jechuudha xaqallallee. Sirriitti boona isa kana jechuudha. Akka foon hin gubanneef yeroo ibidda keessa seene. Asitti almuuniyamiin qophaa'ee jira. Almuuniyamiin qophaa'ee asitti kunaasa qopheesseen jira. Zaafii jalaan godha jechuudha. Qixalii baala isaa kana jechuudha. Baalli kun abidda kalakkaluuf hin danda'a irraa. Amma kun galabbateera achirratti ammas gubbaa isaatiin itti dibee jechuudha qimamii fi tamaricha. Amma dibee jira. Ammas qixalee baalicha gubbaa isaatiin itti godha jechuudha akka hin gubanne. Sana booddee maruuf jechuudha ammoo almuuniyamiidhaan. Lalaataan jira amma almuuniyamicha. Almuuniyamiin tokkoon ga'u waan ta'eef haga lama sadii akkuma furdina almuuniyamiitiin kiyya almuuniyamiitii waan ta'eef haphii waan taateef lamaan godha jechuudha. Yoo hanqate sadii. Amma isa lamaanin xaballalee yoo ga'uu baate sadaffaatti dabaluu nan danda'a akka hin dhooneef jechuudha almuuniyamichi. Sadaffaa. Sadaffaadhaan xaqallala jechuudha. Kunoo xaqallalee geechiseera ammas xaqallaluudhaaf jechuudha. Dhugaa waaqa baay'eetu nama dadhabsiisa hojjechuudhaaf jechuudha isa kana.
baay'ee jaalatu Araboonni isaaniif nyaanni kun kana yeroo hojjetamu baay'ee isaanitti tola jechuudha. Foon kun harka waan ta'eef habbiidha sirriitti itti dibeessa jechuudha. Akka darbee hin gubannee fi foonicha keessatti isa lammatas xaqallalee geechisee kun asitti immoo yitii hunduma isaa xaqallalee geechisee jira. Amma shokkadhaan akka qilleessi seenuuf hin oqirraa jechuudha namni. Sana booda warroonni dhiiraa dhufanii duuniyaa isaaniitti itti naqatan jechuudha. Awwaaluudhaaf jechuudha duuniyaa jira. Warri hojjettanii beektu asitti immoo abiddi kunoo qabatee jira kan inni keessa awwaalamu jechuudha. Kana fakkaataan isiniin jedha hordoftoota kun nama sodaachisa abiddi isaa laboonni isaa boolloo keessaa ololabuuf kanuma keessa gad awwaalu booda garuu asitti immoo yuutii ganama jechuudha keessa bulee bahee jira hojjetamee tooyi. Kana fakkaataan isiniin jedha asitti akka hin qorrineef naga sa'aatiin misaa ga'utti kashaffaname. Kana fakkaataa duuniyaa gubata malee inni kun homaan ta'u jechuudha kan keessa madabara duuniyyichi sagantamaree irraa hojjetamu waan ta'eef baay'een gubata sitti saaniin qophaa'ee baasuudhaaf jechuudha. Amma misaa zitti roozii adiin qophaa'ee jira. Sitti immoo hashawaan qophaa'ee shimbiraa kan jandoon jechuudha. Asitti qophaa'ee jira isiniin jedha. Asitti zabibii fi shukkurtiin xabbasamee qophaa'ee kana fakkaataan isiniin jedha hordoftoota koo. Asitti immoo timaatimii shunkurtii daakuudhaaf jechuudha. Onnoo timaatimii kana fakkaataan isiniin jedha. Misaan keenya ba'uudhaaf amma kunoo saanonni isaa qophaa'eefii jira. Asitti immoo salaaxaan qophaa'ee kan wajjin nyaatamu jechuudha.
kana fakkaatan isiniin jedha hordoftoota koo YouTube chaanaalii kiyya subscribe naaf godhaa baay'een isin jaaladha jaalattanii waan na daawwattaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha kana fakkaatan isiniin jedha lafa nagaa naaf turaa baay'een isin jaaladha ulfaadha